Eebodhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 28 maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Beekaan mana kiristaanaa qulqulluu Yohaannis afaan warqeen ija Waaqayyoo kan isiniin jedhee angoo lafaaf samii qabaachuudhaan hundumaa kan caaltan kabajamoo abboonni koo luboonni tajaajila qulqulluudhaaf mana Waaqayyoo keessa kan ariifattan kabajamoo obboloonni koo diyaaqonoonni sagalee Waaqayyoo ummata Waaqayyoo kan soortan barsiisonni faarfattoonni Waaqayyoo arri adiidhaan gonfoo ulfinaatiin kan isin golgee abboonni koo harmoonni koo daa'imman dargaggeeyyiin fageenyaa fi dhihoorraas kan walitti qabamtan hundumti keessanoo nageenya qoricha keenya fayyisaa addunyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaa nuun jetti qulqulleettiin mana kiristaanaa akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii akkam turtanii yeroo hundumaa imimmaan isheetiin jireenya kiristaanummaa keenya kan nuuf eegdu simboon miidhagina keenyaa haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam gonfoof jajummaa isaanii kan isaaniif taate qulqulloota hundumaa wajjiniin maqaan ishee kan galatoome haa ta'u. Fedhaa fi jaalala Waaqayyoo yoo ta'e daqiiqaa muraasaaf kan wal wajjin itti barannoo mata dureen sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa nu barsiisu dheebodhee kan jedhu ta'a. Sagalee kana hundi keenya sagalee kaasne wal wajjin jenna dheebodhee jedhame dheebodhee amma sirra deebi'ame Waaqayyo laphee keenya irratti nu haa barreessu. Sagalee kana kan dubbate Gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Sagalicha ammoo kan itti dubbatee namoota guyyaa jimaataa fannoo jala turanittidha. Sagalee kanas kan nuuf barreessee bataskaanni keenya beekaa guddaa isheen qabdu keessaa tokko kan ta'e wangeela kan barreesse ergaawwan kan barreesse akkasumas mul'ata boqonnaa 22 qabuun addunyaadhaaf ergaa jireenyaa kan erge abbaa obsaa qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaadha. Sagaleen ammaaniif isin wajjin dubbanne kun yeroon inni itti dubbatame addunyaa hunduma fayyisuudhaaf abbaa fi hafuura qulqulluu wajjin aangoodhaan tokko kan ta'e addunyaa kana fayyisuudhaaf Addaamiin barbaaduudhaaf gidiraa Addaam keessatti kufe keessaa Addaamiin furuudhaaf Diiyaabiloosiin dhiitamaa baroota Addaam lakkoofsise gara bilisummaatti ceesisuudhaaf unu barbaadu dubree Maariyaam foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee dhalatee biyya lafaarratti kan mul'ate tawaayidoodhaan kan kabajame ilma dubree Maariyaamii ilma Waaqa Abbaa yeroo dhiphina nuuf jedhee fudhate guyyaa jimaataa fannoorra yeroo jiruttidha. Sagalee kana kan inni dubbate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 28 gubbaadhaa kaastan yeroo ilaaltan yeroo sana Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosis hundumtuu akka raawwate beekee sagaleen kitaabaa akka raawwatuuf dubbiin kitaaba qulqulluu keessatti dubbatame akka raawwatuuf nan dheebodhe jedhee yeroo sanas hadhooftuudhaan kan guutame meeshaan iddoo sana ture. Ayhuudoonni warri Kiristoosin fannisan hangafoota lubootaa wajjin mari'atanii hadhooftuu kaasanii mukaatiin afaan isaatti cobsanii fi inni hadhooftuu sanarraa hin dhugee liqimsine in tufee hundumtu akka raawwate argee kunoo amma hundumtuu raawwateera jedhee lubbuu isaa qulqulleettii fedha isaatiin kenne jedha. Waa'ee sagalee isaatiif maqaan Waaqayyoo kan galatoome nuuf haa ta'u. Egaa Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos
Ayhuudonni jibbanii inni garuu fedha abbaaf fedha hafuura qulqulluutiin addunyaa fayyisuudhaaf Ayhuudonni jibbaan guutamanii inni garuu addunyaa jaalalaan guutuudhaaf Ayhuudonni akka yaada xinnaa isaatti isa miidhuudhaaf inni garuu addunyaa fayyisuudhaaf anaaf isiniif jecha gidiraa fudhachuudhaaf fannoorra yeroo ture. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 gubbaatti ergamoonni Waaqayyoo tiksootaatti akka dubbatanii inni addunyaa hundumaaf kan dhalateedha kan jedhame, addunyaa hundumaaf dhalate, addunyaa hundumaaf kan fayyisame, addunyaa hundumaaf kan fannifame Kiristoos Yesuus fannoorra dhaabbatee fannoorra yeroo jiru nan dheebodhe jedhee jedha. Maalan ta'e jedhe? Irra deebi'amee maalan ta'e jedhe? Nan dheebodhe. Kaayyoon barnoota keenyaa tokko dhiphina Waaqayyoo beenyaa inni nuuf kaffale yeroo hunduma yaadachaa jiraachuudha. Kan biroo ammoo isaaf ajajamaa seera isaa eegaa akka jiraannu barsiisuudha. Abboota keenyaa duukaa bu'oota barsiisota qulqullootaaf icciitii kan ibse anaaf isiniinis akka nu barsiisu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kamisa jimaatatti bari halkan sa'aatii 3tti erga qabamee booddee Ayhuudonni jibbanii gidiraa itti baay'isuudhaaf dhiphinni akka itti baay'atuudhaaf jecha isa gidirsaa turani, reebaa turani, kabalaa turani, arrabsoo gurguddaa yeroo dhaloota inni dubree Maariyaam irraa dhalatee kaasee jiru hanga guyyaa sanaatti kan itti fufe xumuraan geessisuudhaaf irratti darbachaa turan. Arrabni namoota hundumaa kan Ayhuudota warra ittiin amanne Kiristoos irratti dheeratee ture. Kana qofa miti warri ejjennoon qabne wangeelaas kan hin hubanne nama duukaa jechuunis barsiisota, luboota warra Fariisotaa fi ummattoota duukaa bu'aa kan turan namoonni hedduunis waanuma namni jedhu dhagahanii isarratti jecha hammaatoo darbachaa turan. Waaqummaa isaatiin kan kabajame, arrabsoon kan isaaf hin yaadamne, dhiphachuun, gidirfamuun kan isaaf hin taane, barri kan isaaf hin lakkaa'amne, baraan kan hin daangofne, cubbuun isaatiif kan hin himamne, kan hin yaadamne Kiristoos Yesuus cubbuu tokko malee nuuf jecha fannoorra yeroo oole isa gidirsaa turan. Guyyaa kamisaa sa'aatii 3 halkan keessaa kaasee walitti fufiinsaan sa'aatii 18tiif bishaan dhugaatiin nyaanni afaan isaa otoo hin seenin ture. Sa'aatii meeqaaf? Sa'aatii meeqaaf? Kanarratti hin reebu, hin gidirsu, hin kuffisu, hin kaasu, hin rukutu. Gidiraa kana hunduma baachaa sa'aatii 18tiif midhaaniif bishaan afaan isaa hin seenne ture. Akka kanattiin erga itti fufee booddee jechoota gurguddoo 7 gooftaan keenya fannoo irratti dubbate keessaa isa jaaffaa kan ta'e anaaf isin kan amma waliin kaasne kana waan hundumtu akka xumurame. Elaa Addaamiin bakka bu'ee iyya Addaam erga iyyee booddee yaa abbaa koo maaliif na dhiiste jedhee iyya Addaam iyyaa ture. Erga iyyee booddee wanta hunduma erga dubbatee booddee hundumti xumuramuudhaaf akka jiru beekee dheebodhe jedhee yeroo sana isaanis lapheen isaanii isatti hammaate hin naaneef jedha. Namni dheebodhe yeroo namaan jedhu maaltu kennamaaf? Maaltu kennamaaf? Bishaantu kennamaaf. Kan biroos yoo jiraate akkuma aadaatti wantoonni garagaraa nama obaafamu, garuu nama dheebodhe jedhu, nama beela'e jedhu Ayhuudonni akkam akka taasisan wajjin ilaalaa deemna. Jireenya kiristaanummaa keenya keessatti ilaalaa deemna. Dheebodhe jennaan dhangaggooftuu obaasanii jedha. Maal obaasanii? Gooftaan keenya dhangaggooftuu sanarraa hin dhugne hin tufe. Ammas itti fufiinsaan sa'aatii 3 midhaanii fi bishaan otoo afaan isaan seenin ture. Walumaa gala sa'aatii 21 midhaaniif bishaan otoo afaan isaan seenin soome jedha. Sa'aatii meeqaaf? Sa'aatii meeqaaf? Kitaaba qulqulluu bu'uureffatanii abboonni keenya seera akka nu hojjetan namni gara qurbaana Waaqayyoo gara isa jireenya ta'e biqiltuu jireenyaa kan jireenya namaaf kennu nyaachuutti yeroo deemu bu'uura kanaatiinidha sa'aatii 21 kan soomu.
akka kanattiin erga ture booddee jedhe sagaleen kitaabaa akka raawwatuuf nan dheebodhe jedhe. Sagaleen maalii akka raawwatuuf? Faarsaa Daawit faaruu 22:16 saroonni baay'een na marsanii yaa'iin warra hamootaas anarra naanna'anii gidiraas narraan ga'anii itti fufuudhaanis akkana jedha kunoo jedha akka leenca buttuu akka leenca iyyituutti afaan isaanii anarratti bananii lapheen koos ni baqe lafeen koos gargar ba'ee lakkaawame dheebuurraan kan ka'e arrabni koos laagaa kootti maxxanee ture jedha. Arrabni koos maal kootti maxxanee ture? Kuni dheebuu hammaataa Kiristoos nuuf jecha dheebote kan nutti agarsiisudha. Akka kanattiin erga ture booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nan dheebodhe jennaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 19 haga 20 irratti hadhooftuu obaasanii jedha. Maal obaasanii? Maal obaasanii? Inni garuu kan dheebote eenyuufidha? Mee dubbadha, eenyuuf jecha dheebote gooftaan? Addunyaa hunduma fayyisuudhaaf Addaamiin du'arraa gara jireenyaatti, hammeenyarraa gara qajeelinaatti, dukkanarraa gara ifaatti baasuudhaaf, dhiphinarraa gara gammachuutti baasuudhaaf nuuf jecha dheebote. Wayyoo Waaqni addunyaa kana hundumaaf jecha dheebote kun Waaqa bishaan uumeedhaa jedha Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 40 lakkoofsa 12 irratti. Bishaan barruu harka isaatiin safaree kan beeku, gadi fageenya galaanota gurgudduu quba abbudduu isaatiin kan safaru, galaanota gurgudduu akka salphaatti gadi fageenya isaanii qubaan safaree kan beeku, samii kana taakkuu isaatiin safaruu kan danda'u, biyya lafaa kana bishaan irratti kan diriirse. Addunyaan kun biyyi lafaa bishaaniin yeroo guutamee ture jalqaba uumama. Bishaan bakka lamatti qoodee baaxii yookaan samii asii ol ilaallu kana bishaan tasgabbeessee kan jabeesse. Biyya lafaa dachee kanas bishaan irratti kan jabeesse inni dheebote. Inni maal ta'e? Dheebote. Waaqni bishaan uume hunduma gochuu kan danda'u inni dheebote. Raajichi Amoos kitaaba isaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 galma isaa samii irratti kan ijaarrate baaxiillee bishaan irraa tasgabbeessee kan uume inni akkamittiin bishaan dheebote? Bishaanota addunyaa gurguddaa kan uume isadha. Galaanota gadi fagoo kan uume isadha. Bishaanis kan burqisiisu isadha jedha Amoos boqonnaa 9 lakkoofsa 6 kan qofamineef bishaan ajajee abboome fuula biyya lafaa irrattis kan dhangalaasu isan turre. Wayyoo akkamittiin bishaan dheebote inni? Dhala namaatiif jecha akkamittiin bishaan dheebote? Maal isa addunyaa dheebota? Abbaa obsaa kan jedhame qulqulluu Yohaannis mul'ata isaa boqonnaa 22 lakkoofsa 17 irratti kan dheebote yoo jiraate dhufee bishaan jireenyaa haa dhugu, kan jaallatus yoo jiraate bishaan jireenyaa gatii malee kaffaluu malee akkasumatti bilisaan haa fudhatu kan jedhe akkamittiin bishaan dheebote? Dhala namaatiif jecha, jaalala dhala namaatiif jecha innuu bishaan jireenyaa kan ta'e namni bishaan jireenyaa dhugee fayyuu barbaadu dhufee ana biraa gatii malee haa fudhatu kaffaltii malee kan jedhe inni bishaan dheebote. Addunyaa hunduma fayyisuudhaaf kan dhufe anaaf isiniif beenyaa kan ta'e unuuf jecha bishaan kan dheebote uumaan bishaanii Kiristoos hangam jaalalli isaa nama dinquu jedha Yohaannis afaan warqee. Yaa jaalala isaa attam nama dinquu, yaa obsa isaa attam nama dinquu kan bishaan dheebote Waaqa dabar. Bishaan kan dheebote bishaan kan uume, bishaan kan dheebote galaanota addunyaa gurguddoo kana kan uume, bishaan kan dheebote ajjeesoo kaasoo deeksoo badhaasoo jennee kan amanannudha. Bishaan kan dheebote abbaan keenya akkana jedhee barreesseera. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 6 haga 7 irratti Waaqayyo hin ajjeesa, hin kaasa, gara Si'oolii hin buusa, hin baasa. Waaqayyo hin deeksa, hin badhaasa, hin hiyyoomsa, hin sooressa jedha tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 6 haga 7 irratti. Kanarraa kaaneeti bar ajjeesoo kaasoo deeksoo badhaasoo kan nuti jennu. Hin ajjeesa, hin kaasa, hin deeksa, hin badhaasa.
waaqa waan hunduma gochuu danda'u alfaa fi omeegatu dheebotee dhala namaaf jecha. Waaqa kanatu dheebotee, waaqa kanatu dheebotee. Akkana jedhe abbaan keenya Qeeriloos isa Itoophiyaa kan jedhame Giyoorgis inni gaasichaadhaa kitaaba Malkaa Imaamaatii jedhamu irratti akkuma hundi keenya beeku yaa gooftaa atu ofii keetii bishaan jireenyaa taatee otoo jirtu barsiifata qaama keetii raawwachuudhaaf dheebodhee bishaan na obaasi jettee gara dubartii Samaariyaa sanaa deemte miti. Yaa gooftaa ati bishaan jireenyaa taatee otoo jirtu barsiifata qaama kee raawwachuuf deemtee dubartittii Samaariyaatiin dheebodhee bishaan na obaasi kan jedhe gadoof qabummaa keetiif galanni haa ta'u jedha. Maal keetiif galanni haa ta'u? Ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Gadoof qabummaa keetiif galanni haa ta'u. Dheebochuun gooftaa kan guyyaa fannoo irratti dubbatee kana qofan turre wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1:34 deemaa dubbisa. Bal'inaan hin hubattuun beektu seenaa isaa gabaabseen kaasa. Gara dubartittii Samaariyaadhaa deeme. Bara inni deeme sana keessa warri Samaariyaadhaa fi warri Ayhuudotaa qomoon inni keessatti dhalate waliin jaalatan ture. Kanaaf addunyaadhaaf nagaa buusuudhaaf, araarsuudhaaf, jaalalaaf wanta dhufeef isaan araarsuun dirqamatti ta'ee Samaariyaa keessa ba'uudhaaf jaallatee. Yeroo san gara dubartittii Samaariyaa ishee seenaa xuraawaa, seenaa fokkisaa qabdu, nama keessallee deddeebi'uudhaaf kan of jibbite, nama saalfattee yeroo namni ol galu guyyaa aduu sa'aatii 6tti bishaan bu'achuu deemte. Bakka sanatti garuu ishee kan barbaadu gooftaadha ture. Yeroo iddoo sana ga'an duuka bu'oonni nyaata bitanii akka dhufaniif isaan ergee ofii achitti hafee dubartittii kana faana haasaa taasise. Dubartittiidhaan akkas jedhe bishaan na obaasii jedhe. Maal na obaasii? Irra deebi'ame. Waaqni bishaan uume akkamittiin dheebotee? Dhuguma waaqni bishaan dheebotee? Gara qabxii keenya xumuraatti dhufaa irra. Bishaan na obaasii jennaan bishaan obaasuu dhiistee isa faana haasa'uu jalqabe. Eenyummaa isaan barre waan ta'eef. Maal isaan barre waan ta'eef? Ati nama Ayhuudii taate otoo jirtu ana nama Samaariyaa waliin akkamittiin haasaa taasista jette. Maalennaan biyya tokkitti Israa'el qabaatanii saboonni Yihuudaadhaa fi warri Samaariyaa kun waliin jaallatan ture. Inni garuu isaan araarsuudhaaf dhaqe. Akkamittiin nattaasofteette maal laalteennaan uffata aadaa Ayhuudotaa ibsu irraa gadee qamisii uffatee marata maratee ture. Isa argiteetu warra akkasitti maratu kuni, warra akkasitti uffatu kuni, warra Ayhuudotaadha mini jetteetu akkamittiin ana faana haasoftaet maal warra Ayhuudotaa nama tuffatu mini jette jennaan waa'ee sana lafuma kaa'eetu ishee faana haasa'uu jalqabe. Amma abboonni keessan kan irratti sagadaa turan Yaaqoobiif Abrahaam fa'aa boolla bishaanii kan irratti miti ittiin jedhe. Isheenis eeyyoo jette. Eenyummaa isaa nan gabaabsaafanii eenyummaa isaa hanga bartutti bishaan hin kennineef. Sana boodaas gooftaanis deebisee akkana isheedhaan jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 26 irratti isheen duraa masiin akka dhufu nan beeka jettee waan turteef 4:26 irratti masiin ati jettu anumadha jedhee. Mee sagalee kana wajjin jenna. Masiin ati jettu inni bilisa baasu anadha. Amma eenyummaa isaa bar yeroo kanas bishaan hin laanneef. Yeroo kanas maal hin laanneef? Bishaan hin obaas. Sana booddee dubartittiin kun wanta hunduma erga raawwatte erga isheetti mee booddee gammaddee kuni dhuguma addunyaa bilisa baasuuf kan dhufe waaqadha jettee maqaa isaa ragaa ba'uudhaaf gara magaalaa deemteedha. Ubboo ishee lafa keessee garam deemte? Qalbeeffadhaa. Dubartoonni ni lallabu jechuudhaaf miti. Isheen ubboo lafa gootee waa'ee gooftaa dubbachuudhaaf gara magaalaa kan deemte. Dubartoonni waan lallabaniif ituu hin ta'in akka har'a harmoonni keenya Gabri'eeliin kana naa godheera, Maariyaamiin kana naa gooteetti jedhanii wareegni isaanii gaafa milkaa'u fuuldura mana Waaqayyoo dhufanii akka ragaa bahan waan argatte himachuudhaaf. Elaa isatu seenaa qonnatti hime jettee dubbachuudhaaf gara magaalaa deemte. Yeroo san duuka bu'oonni gooftaatti dhufanii jedhu. Hanga ammaa gooftaan bishaan dhugeera? Bishaan obaasteetti?
na obaasi jedheen hin obaasne, hanga eenyummaa isaa bartu hin obaasne, eenyummaa isaa masii dhugaa akka ta'e erga bartee boodaas hin obaasne, sana booda isheen dhiistee deemte hubboo ishee iyyuu lafa keessee bishaan hin obaasne. Duuka boonni dhufan kottu nyaata nuun jette binnee dhufne hin nyaannaa jedhanii. Maal goona? Inni garuu akkana isaaniin jedhe, nyaanni isin hin beekne kana nan nyaadhu hin jira jedhe. Na faana dubbattume, nyaanni isin hin beekne kana nan nyaadhu ni jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 32. Nyaanni isin hin beekne, dhugaatiin isin hin beekne kana nan nyaadhu kana nan dhugu ni jira. Dheebodhe kanan jedhe bishaanii miti. Dheebodhe kanan jedhe beelee kanan jedhe nyaata foonii mini. Ana nani barbaade jennaan namni ta'e gaa wanta nyaatuuf wanta dhugu fideeraa fi ta'aa jedhan. Lakkoofsa 33 irra yeroo dubbistan boqonnaa 4:33 waan nyaatu fidaniiruu fi ta'aa jedhan. Ammas duuka boota koof itti mee hin galuufi nyaata isin hin beekne nyaadha jedheeni. Maaliif akka waan nyaata biyya lafaa barbaadutti namatu fideefi jedhu jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 34 irratti nyaanni koo fi fedhiin koo hojii isa na ergee raawwachuudha jedhe. Ni xumurra. Nyaanni koo jedhame, dhugaatiin koo, fedhii fi hojii isa na ergee raawwachuudha. Elaa gooftaan kan barbaadu nyaata midhaanii miti, nyaata foonii miti, dhugaatii foonii miti. Waaqni kan barbaadu, kan inni barbaadu nyaanni koo jedheen duuka bootaaf fedhii abbaan koo inni samii na ergeef raawwachuudha. Maal dheebodhe jedharee gooftanii anaafis inoo maal barannaree? Erga dhugaatii foonii hin taane, erga nyaata foonii hin taane gooftaan keenya maal dheeboteree jennaan lakkoofsa 1 namni kamuu dhugaa akka baruu fi akka fayyuuf fedhii Waaqayyoo jedhe. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 3-4. Qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara warra Xiimotewos isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3-4 irratti nyaanni Waaqayyoo, dhugaatiin Waaqayyoo, fedhiin Waaqayyoo namni dhugaa akka baruu fi akka fayyuufidha. Mi jedhamee nafaana namni dhugaa akka baruu fi akka fayyuufidha. Maaltu Waaqayyoo? Nyaataaf dhugaatiin Waaqayyoo jedha. Maaliin Waaqayyoo? Amma dheebodhe kan jedhu Waaqayyoo nu dheebote. Bishaan hin turre yoom dhugaa bartu jedhee nu dheebote. Yoom fayyitu jedhee nu dheebote. Yoom gaabbii galtu jedhee nu dheebote. Ayhuudota fannoo jala jiran dheebote. Maaliif? Nyaataaf dhugaatiin Waaqayyoo namni dhugaa akka baruuf akka fayyuuf. Dhugaan eenyudha? Dhugaan eenyudha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 ani dhugaadha kan jedhe ilma dubree Maariyaamii ilma Waaqa abbaat sabni keenyas dhugaan ilma Waaqayyooti jedhe. Dhugumaa ilmi Waaqayyoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti ani dhugaadha jedhe ilma Waaqa abbaati. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Egaa namni hunduu dhugaa bare Kiristoositti amanu. Ayhuudonni fannoo jala turan fayyisummaa isaatti namanne, waaqummaa isaatti namanne, addunyaa fayyisuudhaaf akka dhufe namanne. Kanaaf nan dheebodhe jechuun isinuman dheebodhe. Eenyuman dheebodhe? Dhugaa baraa, dhugaatti amanaa, Kiristoosiin fayyaa, fayyisaa addunyaatiin bilisa ba'aa. Isinuman dheebodhe jedhee isaanitti dubbate. Fedhiin Waaqayyoo namni akka fayyuufidha. Fedhiin Waaqayyoo namni akka maal ta'uufidha? Yohaannis inni afaan warqeedha. ፈቃዱስ ለእግዚአብሔር ድህነተ ኩሉ ዓለም fedhiin Waaqayyoo namni hunduu akka fayyuuf jedha Yohaannis afaan warqee. Fedhiin Waaqayyoo eenyu akka fayyuuf? Sirriitti mee sagalee kaasaatiin namni hunduu jedha. Fedhiin Waaqayyoo eenyu akka fayyuuf? Eenyu faan akka fayyaniif? Adiin qabu gurraacha, saba kana saba san, afaan kana gama gama biyya alake namni hundi akka fayyu fedhii Waaqayyooti. Kiristaanonni kanaaf waamaman fayyanii namoota hundumaa akka fayyisaniif bataskaanni keenya kullaawit yookaan kan hundaati kan jedhamtu bu'uura sagalee kanaaniiti. Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 2 irratti addunyaa hundumaaf dhalate an jedhame addunyaa hundumaa kan fayyisudha. Kanaafoo Waaqayyo nu dheeboteera. Obboleettii koo Waaqayyo sin dheeboteera. Obboleessa koo Waaqayyo si dheeboteera. Namoota hunduma keenya Waaqayyo dheebote. Maal dheebote? Fayyuu keenya dheebote. Maal keenya dheebote?
maal keenya dheebote fayyuufoo maalaa goonuree deebiin jedhu akka bataskaana keenyatti fayyuuf mata dureen inni jalqabaa ajaja Waaqayyoo eeguudha. Maal Waaqayyoo eeguudha? Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 16 irratti dargaggeessi tokko sooressa kan ta'e gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhufee akkana jedhee isa gaafate, yaa barsiisaa, ati nama gaarii jireenyas akka barsiistu nan beeka, fayyuudhaaf maal raawwadhu jedhee. Yeroo sana gooftaanis deebisee ajajoota kurnan seerota kurnan horiitii eegi ittiin jedhe. Kanaaf namni fayyuudhaaf gooftaan kan nu ajajoota Waaqayyoo seera Waaqayyoo eeguu qaba. Dargaggeessi gowwaan qabeenya qabu sun kana hundumaa eegeera wannaan goonka ta'uu yoo barbaadde immoo qabeenya kee hunduma namootaaf kenni goonka na duuka bu'i jedheen fayyuudhaaf kana raawwachuutu nurra jira. Ajaja Waaqayyoo seera Waaqayyoo eeguutu nurra jira. Warri kennaa keenya ta'e immoo hunduma dhiisne isa duukaa buutu nurra jira. Fayyuudhaaf maal haa goonu jennaan soomuutu nurra jira. Akka gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf soome. Akka sooma warra Nanaweedha fayyuudhaaf Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaastanii akka dubbistan gooftaan keenya akka nu soomee nu barsiis sooma guddaa soomutu nurra jira. Yeroo soomnu hoo akka warra Nanawee beekaan bataskaana keenyaa qulqulluu Giyoorgis inni Gorgoriyoos inni nuusiis maal jedha? Laphee warra Nanaweedha Waaqayyotti kan tole ture jedha. Eenyutti kan tole ture? Ananaafis ni walii keenyattuun tolu. Akkasimiti nuttuun tolu lapheen keenya. Offaana waliin lollu yaadan of hin dhabnu namas hin dhabnu nuttuun tolu. Kan warra Nanaweedhaa garuu lapheen isaanii Waaqayyotti kan tole ture. Attamattam isaan jaallateedha. Sooma akkana akka soomnu hunda keenya nu haa gargaaru. Kan biroo sagaduudhaaf fayyuuf sagadu, kan biroo fayyuudhaaf booyyee ta'uu dhiisu. Maal ta'uu dhiisu? Lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 20-22. Lammaffaa Phexros 2:20-22. Fayyuudhaaf maal ta'uu dhiisuun jedhe? Maal ta'uu dhiisu? Booyyeen beektu miti. Booyyee yeroo laaltan uumamumti ishee akka isheen ol ilaaltuun eeyyamuuf. Duubaan akkas ol jetti, fuulduraan gadi gabaabbatti ol laalteen beektu booyyee. Namni fayyuu barbaadu gadi ilaaluun qabu. Fedhii foonii ilaaluun qabu. Biyya lafaa qofa hordofuun qabu. Yaadota xixiqqoo duukaa bu'ee rakkachuun qabu. Eessa laaluu qaba? Eessa laaluu qaba? Ol ilaaluu qaba. Eessa laaluu qaba? Ol ilaallan eenyu arga? Waaqa arga. Kiristoos isa hunduma danda'ee hunduma obsee isaaf fannifame arga. Isa isaaf dheebote, isa isaaf beela'e arga. Namni ol ilaalu akka urjii samii baay'atan kan jedhame Daani'el boqonnaa 12 irra urjii samiitiin kan fakkeeffamuun qulqulloota arga namni ol ilaalu. Gidiraa obsuu, qabsuuruu, kiristaanummaadhaan jiraachuu isaan irraa barata namni ol ilaalu. Kanaaf booyyeen ta'ina gadi qofan ilaalina. Booyyeen ta'ina fayyuudhaaf ennaan booyyee maaloo ettan amma dhiqattee amma gangalatti booyyee. Amma dhiqattee amma maal gooti? Amma dhiqatte amma dhoqqee keessa gangalatti. Fayyuu an barbaadu dhiqateen gangalatiin jechuunis cuuphaadhaan kabajamee mallattoo Waaqayyoo hafuura qulqulluu mallattoo an ta'e meerooniidhaan chaappeffamee deebi'ee cubbuun gangalatiin tokkos erga jiraate erga gaabbii gale deebi'ee gara cubbuutti hin deebi'ini. Tokkos dhiqannaa dhugaa kan ta'e cubbuu keenyarraa bilisa kan nu baasu fooniif dhiiga gooftaa erga fudhate erga qorrobee duubatti deebi'ee hin diigini booyyeen ta'ina jechuudha. Kan biraa fayyuudhaaf saree ta'uu dhiisuudha. Asuma lammaffaa Phexros 2:20-22 irratti eerameera. Saree yeroo laaltan tuftee tarraabdi. Maal gootee tarraabdi? Waadaa keessan eegaa. Amantanii hin ganina. Bataskaana jaallattanii hin jibbina. Jaalalaa jibbatti hin jijjiiratina. Qajeelummaa ammeenyaatti hin jijjiiratina. Tuftanii hin arraabina. Kan biroo saree yoo laaltan gabataallee hin kabaju. Sareedhaaf ammoo utuu biddeena kennanii leematii irratti. Leematima sana irratti nyaatti immoo lafa buufatti. Isayyuu maaliin qabatte? Miilaan qabatte. Gabataan dhiitina. Har'a barattanii boru diina bataskaanaan ta'ina. Abboota har'a masqalii yookaan fannoo irraa dhungattan bor deebitanii dabatti yaadina. Bataskaana har'a jireenyaaf jettanii duukaa buutan boru garaadhaaf jettanii hin ganina. Kiristoos kana dheebota be. Yoom kana gootu? Yoom booyyee ta'uu dhiistu? Yoom saree ta'uu dhiistu? Yoom soomtu? Yoom sagaddu? Kanaaf hundi keenya isa dheebossaa jirra jechuudha. Yoo soomne, yoo saganne, yoo kadhan akka booyyee gadi ilaala dhiqannee gangalachaa akka sareetti tufnee abaaraa
gabataa yookaan immoo kan irratti nyaanne kabajuu dhaba Kiristoos dheebossaa jiraanna. Isa otoon dheebossin akka jiraannu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kan biroo xumurra Kiristoos maal dheebote jennaan Waaqayyoon kan inni dheebote imimmaan namni yeroo gaabbii galu ba'uudha jedha. Abbaa Sibahat Laab kan jedhamu Malkaa Sillaasee irratti. Waaqayyo kan inni dheebote imimmaan namni yeroo gaabbii galu ba'uudha. Imimmaan namni yeroo maal ta'u ba'uudha? Maatii Waaqayyoo boossu. Namni imimmaan boo'ee Waaqa dhiifaman gaafanne yeroo hunduma Waaqa dheebossaa jiraata. Yeroo hunduma Waaqa gurra isaatirraa jireenya kiristaanummaa isaatirraa dheebodhe jechaa jiraata. Anaaf isinoo maal gochaa jirraree kan jedhu hunduma keenyaaf deebii isiniif haa ta'u. Imimmaan burqaa jireenyaatii karaa jireenyaa namatti agarsiistii jireenyaanis nama geessi jedhe Yohaannis inni afaan warqee. Imimmaan burqaa maaliti? Burqaa jireenyaadha. Imimmaan burqaa maaliti? Baroota kakuu duriif kakuu haaraa keessas kan argine namoonni baay'een boo'aniiti imimmaan isaaniitiin jireenya kan argatan. Raajichi Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 15 irratti Raaheel waa'ee ijoollee isheetiif hin boossi. Boqonnaa 2 lakkoofsa 17-18 ilaala. Abbaan keenya qulqulluu Phexrosis dogoggora irraa kan inni fayye imimmaan dhangalaasee boo'eeti. Maal ta'eeti? Kadhannaan haadha keenya Giiftii Maariyaamii kan dhagahame Gologootaa gubbaatti imimmaan ishee dhangalaasteetti. Kanaaf fayyuudhaaf boo'aadha. Inni xumuraa Waaqayyo maal dheebote jennaan Waaqayyo kan inni dheebotu jaalala dhala namaatii jedhe. Maal dheebote? Jaalala jedhame maal dheebote? Malkaa Yesuus irratti ሰላም ለጉርኤከ በጽማአ ፍቅረ ሰባባን ያ ጎፍታኮ ቆንቆ ከ ጃለለ ነማ ዴቦቴፍ ነጋን ጀዳ ጀዳ ቆንቆ ከ ማል ዴቦቴፍ ቆንቆ ከ ማል ዴቦቴፍ ቆንቆ ከ ጃለለ ነማ ዴቦቴፍ ነጋን ጀዳ ከናፍ ዴቦዴ ቆንቆን ኮ ላገቲ ነመጣ አረብኒኮ ቆንቆ ኮቲ ላጋ ኮቲ ነመጣንተ ከንጀደ ክርስቶስ ጃለለ ነማ ዴቦቴት ወልጅብናን tokkummaa dhabnaan gidiraa walirratti yaannaan hammeenya hin deddeebinaan eenyu dheebossaa jiraanna? Waaqayyo jedha. Eenyu dheebossaa jiraanna? Namni Waaqa dheebossuun barbaanne jaalalaan haa jiraatu. Qulqulluu Awugisxinoos maal jedha isa xumuraa? Qulqulluu Awugisxinoos Kiristoos yeroo fannoo irra dhaabbatee ture Ayhuudota isaanuma dheebote. Eenyuma dheebote? Eenyuma dheebote? Isaan garuu tokkummaadhaan ta'anii tadhooftuu obaasanii. Tokkummaadhaan ta'anii maal obaasanii? Inni isaanuma dheebote. Walumaa galatti dheebodhe kan jedhe Waaqayyo nu dheebote. Namummaa keenya, kiristaanummaa keenya, jaalala keenya, kabaja keenya, tokkummaa keenya dheebote Waaqayyo. Ofuma keenya dheebote. Nuti garuu of keenya dhiisneetu waan biraa dhiyeessinaaf. Hammeenyaan deddeebina nuti cubbuudhaan deddeebina ela nama bishaan dheeboteef hadhooftuun hin dhiyaatu. Waaqayyo sin dheebote jaalala keenya dheebote tokkummaa keenya dheebote jireenya kiristaanummaa miidhagaa keenya dheebote waan ta'eef of dhiyeessuufiitu nurra jiraata. Bara baraan kana yaadachaa Waaqa dheebossaa akka hin jiraan kiristaanummaa keenya isa sirrii dhiyeessinee fi isa dheebuu baasnee unus ammoo qulqulluu fooniif dhiiga isaa nyaannee jireenya bara baraa fayyina akka argannu hunduma keenya nu haa gargaaru. Dheebodhee galanni Waaqayyoof haa ta'u.